fi wantoota baay'eetu jiru kan amma barumsallee gannoof namaan guyyaa akkamitti baranna jedhan galma ajajaa fi kanneen fi galmaa kan barumsaaf qopheessan jechuudha yoo ta'e amma yoo naannoo barumsa galmaa yoo gaafa gaafa kan kutantu jiru mana keessa taa'anii jechuudha. Kun jaraaf carraa addaati jedhee yaada kan rattaatuudhaan Wilcharii arganne kana sirnaan fayyadamuu qabna akka qaamni namaaf jechuudha. Wilchariin luka hankeenya kan hojii dalagee namaan nama qulqulleessee jiru sammuudha waan ta'eef akka nama kamiiyyuu nuti jireenya mataa hankeenyaa gaggeeffachuu dandeenya waan yaadne hunda sosochii itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Wilcharii yoo qabaanne guddina magaalaa hankeenyaa wajjin immoo wal qabatee amma karaanis miidhagaa jira bareedaa jira wantoota namoonni qaamni akka nama kamiiyyuu deemanii daawwatanii bashannanuu barbaadan bakka hedduutti hojjetamaa jiru. Kana amma Wilcharii jaraatiin bakka fedhan deemanii bashannananii waan jireenya mataa jaraa raawwatanii galuu danda'u jechuudha. Amma akka sloogaanii jalaa jirutti no more fraud on the floor. On the floor jedha. Kana booda lafarraa tokko kuuni hin jiru jedha. Kun eenyu guddaadha. Kanaafuuti jaraa gaaffiitti guddaa galatoomaa. Fuuldurattis immoo hojii baay'ee waliin hojjennaa jedhee yaada. Qaamni Wilcharii kana immoo fudhatan isa lafa keessanii Wilcharii lafa keessanii lafa deemtanii miti. Wilchariif kana sirnaan itti fayyadamtanii akka lafa keessanii akka qaama keessanii eegdanii hojiirra oolchuu qabdu jechuudha. Itti fayyadamtanii jaras gammachiisuu qabdu. Ofiidhaan keessaniifis ana booda nama lafarra deemu arguun qabdu magaalaa keessatti jirus. Maaliif hundayyuu namoota jiran ijoollee maxxanfamillee waamnee qabnee fi carraa kana akka argatan kuneerra waan ta'eef namni lafa kaa'ee magaalaa keessa lafa deemuu hin qabu. Kana barbaadu jechuun barbaadaa qaamolee as keessatti akka hojii milkaa'uuf immoo deeggaraa turaniif immoo guddaa galatoomaa jechuun barbaada fakkeenyaaf.